Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha jecha miidiyaa mooraafuu irraa tullummaa jetti isin biraan geenya tullummaa jetti kan isin biraan ga'u Bayaan Abdu Jaliiliin. Uummata Oromoo kan naannoo Somaalee irraa shira wayyaaneetiin qe'ee isaanii irraa buqqaan kan mootummaan Shaashamannee magaalaa Bishaan Gurraachaa ganda tokkummaa keessa qubachiifte yeroo ammaa poolisiin gaafii mirgaa isaan gaafataniif jecha poolisoonni dararaa jiraachuu kan warroottan hidhamanis jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasaniitu jiran bal'ina waa'ee kanaa kan tullummaa jetti akka taantu isin biraan geenya. Uummata Oromoo kan naannoo Somaalee irraa shira wayyaaneetiin qe'ee isaanii irraa buqqaan kan mootummaan Shaashamannee magaalaa Bishaan Gurraachaa ganda tokkummaa keessa qubachiiftee ammajjii 17 bara 2019 ijoollee lama poolisiin iddoo mana jireenyaa isaanii irraa badii tokko malee hiitee akkamitti gaafii mirgaa gaafatan jechuudhaan hidhamuun isaanii riippoortarri keenya Ebroo Mul'ataa Waariyoo miidiyaa mooraafuu giitiif gabaaseeti jira. Bilbila jiraataa naannoo saniitillee riippoortarri keenya kun Ebroo Waariyoo bilbilaan dubbiseeti jira. Ganama tokko ganama nurra fuudhan. Edda galgala zaa meeqa fuudhan? Edda galgala zaa torbamu akkana. Eessarraa fuudhan? Asuma gaanu bira Bishaan Gurraacharraa. Wanti jechuun maqaan isaa eenyu? Abbaas jaaniin. Abbaas eenyu? Abbaas. Maqaa abbaa? Abbaas maqaa abbaa isaan beeku. Abbaas Musaa Umar. Abbaas Musaa Umar. Fi Khaanoo? Khaan Maammee jaaniin. Maammee deemisi. Maammee Dirreedhaa jaaniin. Maammee Khakharu? Okay, Maammee Dirreedhaa. Sababaan isaan ijoollee sana itti fuudhanii hidhuu danda'an maali? Jechuun hojiilee naan bakka hojii jechuudha. Miidiyaa raadiyoo sana gadhiifamee ture baqattoota Bishaan Gurraachaa. Hojii seera bobbaasanii waan jaamu kanarratti. Sanii jechuudha. Isaan gaafiin kun waan nuti harkannee hin jirru bakka hojiitis yoom nuuf waan jaanii gaafii kanarratti. Yaada kanarratti gaafii dhiyeessuudhaaf turre. Annaa bakka gaafiin isa kan dhiyaanne godhame shoorrii taphatame. Kun ijoolleen hidhamte egaa turaasna hin jirra boo. Okay, amma rizinni isaanii guyyaa miidiyaan OMN'dhaa dhufee gaafii isin dhiyeessitan sanirra dhaabbatanii maaliif dubbattanii kan jiruudha. Gaafii mirgaa dhiyeeffatanii gaafii mirgaa sana akkamitti haftanii warri ilaalcha biraa qabdan jechuurra dhaabbataniiti moo? Ilaalcha biraa qabdanii jechuudhaani. Innaa waan ijaan jechuudha waan kanaaf dura taa'otaa jira beekii ammas. Dura taa'ota akka ganda tokkummatti warra waan nu bulchuu jira beekee. Shoora kanaaf isaan sani akka hiisamu beeka kana waan ni godhan jechuudha. Isinuma keessa warra akka bulchaatti yookiin akka filattaniif dura keessaniititu shoora kana isaanii waliin taphatee. Annaa bakka akka gaafiilee takka takkaas hin dhiyaanne bakka roorroo guddaadhaan irratti gaggeessaa jiran. Annaa kanneen irratti gaa. So ijoolleen kanaafuu bikki isaan itti hidhaman jechuudha. Achuma Bishaan Gurraachatti hidhaa jirti moo Shaashamannee? Bishaan Gurraacha poolis xaabiyaa Bishaan Gurraachatti. Achitti hidhaa jirti? Hidhaa jirti amma. Okay, Abbaas eessa galgala qabamee jechuudha. Toora sa'a meeqaatti? Abbaas toora galgala jechuudha. Zaa zaa jahan zaa torba. Galgala irraa sa'a torba? Halkanirraa. Manarraa dhufanii fuudhanii? Bakka uummata horee kanaa hojii jechuudha. Wajjin marii gaggeessinaa waan boruu irratti jaanii. Uummata horee dubbisnee jechuudha nuti hundi. Kan booda hunogaa waraanuma poolisumaatitu makiinaa fi mootoraan guutaniituma dachii balleessaniituma dhufan. Okay. Meegaa karaa miidiyaa keenyaa karaa ilaalchisuun gurra uummata biraatiinis ni geenya falaas ni barbaanna. Hayyee galatooma.
Artistoonni miseensota baandii afran qalloo amajjii 19 bara 2019 Finfinnee galaniiti jiran. Baandichi jiila miseensota namoota 17 qabu fideeti kan biyya abbaa isaa Oromiyaatti kan gale. Jirichi artisti Ali Shabbo, artisti Turee Leencoo, artisti Shantam Shubbisaa, artisti Jaafar Ali, akkasuma artisti Adam Haarunii fi hayyoota akka Profeesar Jamal Hassan fa'aa kan of keessatti hammateedha. Bal'ina waa'ee kana guutuusaa akka taa'amtu simbiraan geenya. Deddeebi'ii keessa haadni dhagaa muree itti baramuun beekte. Eelal beektan ta'e eelal bishaanii agartee gaara baasan sun. Artistoonni miseensa baandii afran qalloo amajjii 19 bara 2019 Finfinnee galaniiti jiran. Baandichi jiila miseensota namoota 17 qabu fidatee biyya abbaa isaa Oromiyaatti galeeti jira. Jirichi artist Ali Shabbo, artist Turee Leencoo, artist Shantam Shubbisaa, artist Jaafar Ali, artist Adam Haarunii fi hayyoota akka Profeesar Jamal Hassan fa'aa of keessatti hammatee jira. Miseensonni baandichaa turtii waggaa dheeraadhaan booda wayita biyya galan buufata xayyaaraa idil addunyaa booletti qondaaltota mootummaa fi uummataan simannaan guutummaa taasifamee jira. Sanbata yookiin sabtii dhuftu magaalaa Finfinnee galma Barkumeetti sagantaan konsertii aartii fi aartistoota Oromoo kanneenii fi kan biroo wal qunnamsiisuu ni qophaa'ameeti eegama. Ambaasaaddarummaa fi dippiloomatummaan biyya tajaajilu itti gaafatamaa jabaa ta'uu pirezidaantiin federaalaa Saayilawarq Zawudee dhaamaniiti jiran. Tajaajilummaanis hojii guddaa ta'uu pirezidaantii Saayilawarq ambaasaaddarummaa fi dippiloomatummaan biyyoota adda addaatti Itoophiyaa kan bakka bu'anii fi halee galgala masaraa biyyoolessaa afeerraa hiraataa eegataa isaniin booda dhaamaniiti jiran. Ambaasaaddaroonnii fi dippiloomaatonni biyyoota adda addaattis Itoophiyaa bakka bu'uun torbee tokkoof Finfinneetti waamamanii walga'ii isaanii kan waggaa gaggeessuu isaanii ni yaadatama. Amajjii 19 bara 2019 godina Harargee Bahaa Aanaa Gursum ganda warra Sayyootti sagantaan daawaa guddaan gaggeeffamaa kan oole ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Bal'ina Tulluun Maljettii kan waa'ee kana akka taa'amtu simbiraan geenya. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gursum ganda warra Sayyootti sagantaan daawaa guddaan gaggeeffamaa kan oole ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Sagantaan kun jiila ulamaa'otaa gurguddoo biyyoota keenyaa kan tahan Sheekh Adam Tuulaa fi Sheekh Muusaa Suwaalaa durfamuun kan qophaa'e hoggaa ta'u hawaasni muslimaa lakkoofsaan hedduu ta'e sagantaa kana irratti kan argaman ta'uu beekameeti jira. Kaayyoon sagantaa kanaa guddaan naannichatti firqaaleen Ahabaashii fi Kawaarijaa uummataa burjaajeessuun tokkummaa uummataa diiguu irratti bobba'uu isaanii hordofuun kan qophaa'e hoggaa ta'u ulamaa'onni uummataaf hubannoo kennuuf kan qopheessan ta'us beekameeti jira. Ulamaa'otaa fi keessummoota sagantaa kana irratti argamuun dhaamsa uummataaf dabarsan keessaa Sheekh Adam Tuulaa, Sheekh Muusaa Suwaalaa, Sheekh Jamaal Haajii, Sheekh Muhammad Arrooyilee fi keessummoonni biroo hedduun sagantaa kana irrattis hirmaataniiti jiran. Simanaan artistoota afran qalloo keessaafuu yeroo ammaa bifa garaagaraatiin iddoolee garaagaraatti simannaan isaanii kun gaggeeffamaati jira. Keessaafuu yeroonii fi karaa baqattoota Oromoo guutuu addunyaarra jiran keessaafuu ardiilee Afrikaatii fi ardiilee Eeshiyaa keessatti argaman yeroo ammaa keessatti bifa garaagaraatiin yeroo artistoonni kun achirraa iddoo jireenya isaaniirraa imala isaanii jalqabnirraa eegalanii karaalee garaagaraatiin keessaafuu karaa sooshaal miidiyaatiin namoonni baqattoonni baay'een iddoolee garaagaraa jiraatan ibsachaa turuun karaa sooshaal miidiyaarraa hundi keessanuu walumaan argaati jirra. San keessaa jechuudha baqattoota Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessa jiraatanis nutis gaa artistoota kana karaa ittiin simannee qaamaan biratti argamne isaan kana simachuu dadhabnus karaalee garaagaraatiin simachuu qabnaa jaaniiti. Keessaafuu qaamisa garaagaraa
suuraalee hayyoota gootota kana irratti maxxansuudhaan jechoota isaan itti fayyadamaa turan keessaafuu yeroo hamtuu san keessatti yeroo afaan Oromoo dubbachuun akkasitti mashaqqaa ture san keessatti jechoota isaan itti fayyadamaa turan suuraalee isaanii wajjin dhaadannoolee garaagaraa kan isaan yeroo qabsoo san keessatti haasaa turan hundinuu maxxanfachuudhaan karaalee sooshaal miidiyaa kanarratti gaa yeroon fi feesbuuk kan akkanuma gabbantu wanni duratti mul'ataa sani. Egaa baqattoonni hundinuu iddoolee garaagaraarraa bifuma kanaanii kan artistoota kana simachaa jiran keessaafuu warroota qaamaan achitti dhaganii isaan kana simachuu hin dandeenye jechuudha. Kanumaan wal qabatee baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa sanaa keessa jiraatanis sagantaa qophii cimtuu ajaa'ibaa godhanii artistoota kana bifa garaagaraatiin isaanis idduma jiranitti simannaa ho'aa taasisaniiti jiran. Mee bal'ina waa'ee kanaa kan keessaafuu magaalaa Yemen baqattoota Oromoo kan sanaa magaalaa Yemen sanaa keessatti argaman guutuu isaa kan tullummaa jetti akka ta'amti simbiraan keenya. Waldeenii tumsaa fi gargaarsaa qeeroo Oromiyaa fi hawwisoo qeeroo ganamaa guyyaa Amajjii 19 bara 2019 sagantaa simannaa artistoota hayyoota hooggantoota gootota qabsaa'ota baantii afran qalloo roorrifamanii baroota dheeraa biyya irraa baqatanii hiree qabsoon isaan hundeessan firii hortee jijjiiramni arra biyya teenya keessatti mul'ateen hiree argamte kanaan biyya isaaniitti galuuf waldeenii tumsaa fi gargaarsaa qeeroo Oromiyaa fi hawwisoon qeeroo ganamaa hiree biyya jiraatanitti isaan simachuu waan hin argamaniif biyyuma jiranitti kabajaa fi jaalala isaaniif qaban qaama qalbii isaanii wajjin jiraachuu tahuu sagantaa simannaa isaanii amajjii 18 bara 2019 qopheessuun hawaasa baqattoota Oromoo Yemen magaalaa sanaa fi naannawa isii jiraatan mara hirmaachisee sagantaa bal'aa gaggeessaniiti jiran. Sagantaa kana irrattis keessa beektonni seenaa qabsoo baandii afran qalloo bifa bal'aadhaan hawaasaaf dhiyaateeti jira. Hawaasnis gamanumaan qaama qalbiin artistoota hayyoota qabsaa'ota baandii afran qallootiin isin wajjin jirra jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiran. Egaan daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo gaa akkuma beekamutti gaa torbeen kun torbee afran qalloo jaameeti guutuu Oromiyaa keessatti lalifamaa jira. Keessaafuu torbeen kun torbee afran qalloo wiik namoonni afaan Ingiliffaatiin jaallisni jiranii gaa akka waliigalaatti gaa torbeen kun torbee afran qalloo jaameeti gaa karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irrattis ibsamaati jira. Saniifuu gaa tullummaa jetti kan nuti har'aaf walitti coccorree haga takka simbiraan keenya manuma tullummaa jetti kan biraatiin hamoo dudachaa nuti hanga ammaa isin keessummeessuudhaan keessaafuu qophii yookiin sagantaa tullummaa jetti isin bayaan ga'uurratti ana kan isin wajjin ture bayaan abdii jaliilii yeroo biraa tullummaa jetti kan biraa qabadhee hamoo dudachaa nuti gara kiyyaan xumureetiin jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.